Tooftaawwan miira ofii beekuuf gargaaran kurnan. Ashamaa akkam nagaa jirtu? Ani Yoobsan Ababeetii. Yoobsan Arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Tooftaawwan miira ofii beekuuf gargaaran kurnan. Tokko, miirawwan kee ija hamminaatiin hin ilaalin. Miirawwan kee ija hamminaatiin hin ilaalin jechuun miira aarii, miira gammachuu, miira gaddaa ta'uu danda'u. Warreen kana maaliifan gadde, maaliifan gammadee, maaliifan aaree kan jedhu adda baafachuutiin ilaalu. Lama, dhiibbaa miireffamuun sitti fidu yaadadhu. Dhiibbaa miireffamuun sitti fidu yaadadhu kan jedhu yeroo aarree jirrutti dhiibbaawwan uumuu dandeenyu yookiin rakkoo geessisnee booddee itti gaabbuu dandeenyu. Kanaaf dhiibbaa miireffamuun nutti fiduu danda'u adda baafachuu. Sadii, miirota sin gammachiifne irraa hin baqatiin. Miirota gammachuu nu laanne, miirota nu aarsan, miirota nu gaddisiisan isaan kana yeroo hundumaa irraa baqanna yoo ta'e miironni sun deddeebi'anii kallattii nuti hin beekneen nutti deebi'uu waan danda'aniif isaan sana baqachuu osoo hin taane maaliifan aaree, maaliifan gammadee jira, maaliifan immoo ariifadhee jira kan jedhu sana addaan baafachuu. Afur, namaa fi haala furtuu miira keetii qabee jiru beeki. Naannoo kee namoota akkamii fi haalota akkamii keessa akka jirtu addaan baaftee beekuutiin gammaduus ta'e gadduus ta'e aaruu addaan baafachuuf kan nama gargaaru. Shan, ofii kee akka nama hin jirreetti ilaali. Namoonni yeroo tokko tokko namoota olaantummaa humnaa olii agarsiisan bira jirta yoo ta'e ani immoo namoota sana biratti akkaataa kamiinanii socho'uu danda'a yookiin immoo akkaataa kamittanii gammachuu argachuu danda'a, aarii ofirraa xiqqeessuu danda'a fi ariifannaa akkaataa kamittanii ofirraa xiqqeessee namoota olaantummaa hin taane agarsiisan biratti jiraachuu danda'a yookiin immoo bira darbuu danda'a kan jedhu namaa fi haala furtuu miira keetii qabee jiru sana addaan baastee beekuuf gargaara. Ja'a, miira gaarii yookiin miira badaadhaan hin gowwomiin. Miira gaarii yookiin miira badaadhaan hin gowwomiin kan jedhu kan miirota callelee nu gammachiisu taanaan maaliif akka gammannee jirru bakka hin barbaachisne tokkotti gammannee jirra taanaan maaliif akka gammannee jirru beekuuf adda baafachuu dirqama jechuudha. Torba, waan hojjettu maaliif akka hojjettu dhaabbadhu of gaafadhu. Wanti tokko na gammachiisa waan an hojjedhu taanaan na gammachiisuusaa hanga yoomiitti, na aarsa taanaan immoo haga sadarkaa kamitti na aarsa, haga kamitti na dhiphisa, haga kamitti na ariifachiisuu danda'a kan jedhu sana addaan baafachuudhaaf nama gargaara. 8, miiraan hoogganamuu isa ofirratti argitu namoota biroo irrattis ilaali. Miirota aarii ofii keenya irratti arginu namoonni biraan immoo wanta aaree kana hin aaru moo hin aaranii, wanta itti gammade kana itti gammadu moo itti hin gammadan isa jedhu addaan baafachuuf nama gargaara. 9, firoota kee warra dhiyoo irraa yaada fudhadhu. Firoota kee warra dhiyoo irraa yaada fudhadhu kan jedhu namoota naannoo kee jiranii waan ati hojjettu daawwatan yookiin immoo hordofan irraa yaadota qajeelaa, yaadota sirrii, yaadota fuulduratti kaayyoo kee galmaan geessuu danda'an irraa dhaggeeffachuu. Bakka dadhabina kee hubachaa deemta, bakka cimina kee immoo itti caalchistee baraa waan deemtuuf. Inni xumuraaf 10ffaa, keessa kee dhaggeeffadhu. Waan hojjechaa jirru kanatti tooftaawwan miira ofii beekuuf gargaaran kurnan kana keessatti wantootni nuti hojjechaa jirru hagam nu gammachiisaa jira, hagam nu gaddisiisa, hagam immoo nu dhiphisa, hagam nu ariifachiisa kan jedhu sana addaan baafachuu fi keessi keenya immoo waan sanatti haga xumuraatti gammadee jiraachuu danda'amoo haga xumuraatti aaraa jiraata, haga xumuraatti immoo ariifannaadhaan qofa itti keessatti dabarsuu dandeenya isa jedhuuf nu gargaara. Tooftaawwan miira ofii beekuuf gargaaran kurnan jedhudha. 1, miirawwan kee ija hamminaatiin hin ilaalin. 2, dhiibbaa miireffamuu sitti fiduu yaadadhu. 3, miirota sin gammachiifne irraa hin baqatiin. 4, namaa fi haala furtuu miira keetii qabee jiru beeki. 5, ofii kee akka nama hin jirreetti ilaali. 6, miira gaarii yookiin miira badaadhaan hin gowwomiin. 7, waan hojjettu maaliif akka hojjettu dhaabbadhu of gaafadhu. 8, miiraan hoogganamuu isa ofirratti argitu namoota biroo irrattis ilaali. 9, firoota kee warra dhiyoo irraa yaada fudhadhu. Inni xumuraaf 10ffaa, keessa kee dhaggeeffadhu. Yoobsan Arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Galatooma.